Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota fi kabajamtoota chaanaala Razantub. Razantub har'a waan bareedaa qabattee isinii dhuftee ka mana keenyatti namni hundi itti rakkatee akkamitti haaluma salphaan hinnaa mana keenya keessatti osoo maallaqan baasin osoo namarra laallee hin hawwin abaaboo kaafannaa kan jedhu qabadhee isiniif dhufee jira hordoftoota kiyya inshaallahu ta'ala. Rabbiin nu haalaaffisuu haaluma kana fakkaatuun kunoo hinnicha keenna godhannee jechuu haala bareedaa taheen manuma keenya keessatti abaaboo akka itti kaafnu har'a inshaallahu hanga takka kunoo waraqaa irratti hinnallee qabatamaan akkasuma ammoo tuyyuu israasiin abaaboo akkamitti akka kaasu shaakallii goonu kan waliin jalqabnu tahaa hordoftoota kiyya. Chaanaalli kun chaanaala keessanii subscribe godhaa akka viidiyoon kun nam tokkollee yoo irraa fayyadame nama dhaqqabu like godhaa hordoftoota kiyya. Bakkee mallattoo diimtuu san qubaan tuquu hin irraanfatina akkasuma qubool gargalee taa'ullee tuquun irraanfatina maaliif jennaan like yoo tuytan viidiyoon kun kan faca'ee namni hedduu irraa fayyadamu tahaa nama dhaqqaba. Subscribe nammoo ana fayyada hordoftoota kiyya subscribe gochuun na bira dhaabbadhaa isiniin jecha haaluma kana fakkaatuun harkaaf luka keenyatti hinnaa mana keenyatti akkami godhannaa kan jedhuu fi hordoftoota kiyya ani waraqaa irratti godhee isin garsiisee jira. Sanirratti ammoo dabalataadhaan har'a shaakallii waraqaa irratti istiraasiin yookiin qalamaan akkamitti akka kaafnu walumaan kan shaakallu tahaa hanga inshallah rabbiin ulaaffiseen jechuu wanna hundaa yaaluun barbaachisaadha. Akkasuma waan beeynu waliif qooduun akkaan gaariidha jedhee yaada waan beekurraa waan qabnurraa jechuudha. Hordoftoota kiyyaanis waan beekurraa isiniif qoodaa jira. Isinis waan qabdan waan isin bira jiru na bira dhaabbadhaa subscribe naa godhaa isiniin jedha. Kunoo har'aa hinnaa haaluma kana fakkaatuun waraqaa irratti harka namaa irratti osoo hin tahin kan godhee isin garsiisu maaliif jennaani akkasirritti ifa isiniif tahuunii fi abaaboo harkaa keetiif irratti kaasuu fi waraqaa irra kaasuu garaagarummaa tokkollee hin qabu. Maali jennaanin kun yaada sammuu nu barbaachisa bal'ifnee yaaduun barbaachisaadha. Waan hojjannu kana akkamitti akka hojjannuu fi akkamitti akka bareechifannu maallaqas garantaanetti baasu akkasuma immoo tuyyuu maallaqni isaan godhamu kunuyyuu baay'ee widdiidha. Sanirraan qaaliidha dhiifama wajjin. Sanirraan dabalatee ammoo tuyyuu tarii naannoo nu jiraannu yeroo baay'ee argannee kan godhannu miti. Hordoftoota kiyya naannoo baadiyyaas teettanii magaalaas teettanii kan harkuma keessaniin godhachuu dandeettan. Kanaafi magaalaa baadiyyaa osoo hin jedhin osoo addaan isin hin baasin waan harka kiyyaa fi mana kiyya jirurraa isin garsiisee kan isin dalagee kan isin agarsiisu waan taheef isinis na bira dhaabbadhaa anis waan qabu isiniif qoodaan hundi keenya waan qabnu waliif haa qoodnu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Hinnaa akkuma haaluma gaarii taheen haala salphaadhaan mana keenya teenne akkamitti abaaboo kaafannaa waraqaa tokko nu barbaachisu nama tokko nu barbaachisu nama nu barreessu nama nu tolchu kun haaluma salphaan jechuudha. Manuma keenya teenne abaaboo kaafannee haala bareedaan hordoftoota kiyyaa kan bareechifannee lukallee harka keenyallee sanirraa kan hafe ammoo tuyyuu akka barbaannetti waan barbaanne nama barbaaduuf hojjechuus kan dandeenyu wannuma kamiyyuu beekuu fi yaaluun barbaachisaadha jireenya keenya keessatti jechuudha. Maaliif jennaaniin jireenya keenya keessa waa hedduutuyyuu wal qabata. Wanna hundaa beekuun gaariidha keessattuyyuu jechuun ogummaan kamiyyuu tahee ogummaa yaadaa ogummaa hojjechuu ogummaa hedduu jechuu Oromootiyaa waan qabnu hundi keenyaayyuu waliif qoonnee wal bira dhaabbannee akka waliin beeynu gochuuf jecha yookiin godhuuf jecha kan ani yaada kana qabadhee isiniif dhufe. Immoo yaada kana hin jaalattanillee gaariillee akkasuma mootuyyuu hin laaltanillee narraa barattanillee subscribe illee naa gootan like illee gootanii ummata Oromoo bira akka ga'u hin gootan jedhee yaada. Kanaaf haaluma salphaan kunoo israasiin isin garsiisa hinnichas isin agarsiisee jira. Bismillaahi jennee kan jalqabnu tahaa jalqaba keenya maaliif jennaani rabbiin akka waan hundaayyuu nu laaffisu haaluma salphaadhaan manuma keenya teennee abaaboo barbaanne akka barbaannetti inshaallahu guyyaa biraa ammoo qophii biraa irratti yoo jaalattanii jechuudha viidiyoo kiyya ilaaltanii like gootanii subscribe gootanii nama hedduu bira dhaqee namni hedduu jaalatee ayi Razaantuu wanni itti dalaydu kun nu fayyade jettanii yaada keessan hubadhee akkasuma koomentii jalatti naa barreessaa.
keessa hubadhee yaada keessan booda kan dalaguu tahaa jechuun qubelleen fakkeenyaa fi abbaan qubee zaa barbaadde zaa akkamii akka kaaftu akkasuma xaa barbaaddu xaa uu barbaaddu uu akkasuma oo maa akkamitti haaluma salphaa taheen hinnaan harka keenya irratti nama barbaannu nama jaalannu sanii onnee wajjin akkamitti qubee isaa ofirra kaafna kan jedhuuf kunoo fakkeenyaaf kuni amma harka quba keenya irratti yoo kan kaasuu barbaanne ta'u kan laanu sun qubbiin keenya jechuudha haaluma salphaa taheen jechuu quba keenya gaditti kottee gaditti abaaboo yoo godhuu henne haaluma gada fakkaatu jechuu maashaallah waan tokko itti yaanne yoo kan hojjennu ta'e baay'ee kan nama dhibuu miti ani ammoo tuyyuu irra caalaa hinnaan irra dalagaa garuu haa ta'u kunoo harka irratti sin agarsiisaa jira kunniin quba irratti jechuudha quba irratti kan goonu amma haalan ani isin argisiise kunoo quba shaniin akkasi godhee amma ammoo bakka kana wal qabsiisaa jirra maashaallah maalifi amma kun harka irratti jechuu fakkeenyaaf ani hinnallee isinii kaasaa isinii kaayaa footoo hinnallee isinii kaayaa suuraa jechuudha garuu haaluma kana fakkaatuun haala salphaadhaan mana keenya keessa teennee shaakallii goonee hojjechuu hin dandeenya hordoftoota kiyyaa wal haa gargaarru walaa tumsinuu wal wajjin haa dhaabbannu isiniin jedha haaluma gaarii kana fakkaatuun kunoo walitti finnee quba keenyatti bareechisuu hin dandeenya hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu laaltanii akka jaalattanii irraa fayyadamtanii fi isin fayyadu shakkii takka malee inshaallahu abdii qaba isin fayyadallee jedhee yaadee onnee irraa jaaladhee isiniif gammadee kan isiniif yaada kana dhiheesse waan taheef jecha namni tokkollee lamallee yoo irraa fayyadame ani hedduu khayrii guddoo naa qabdi ajrii argadhaa maallaqaa nama keenna qusachiisee jira akkasuma immoo kan hawwus hawwii baasee jira kanaaf amaanaan ani isinit dhaamadhu akka nama waan kana barbaadu biraan naageettani gadi fageenyaan kan isinit dhaamadhu jechuudha akka namni tokkollee ta'u oromootiyaa facaasaa oromoo biraan gaha irraa fayyadamanii wanni immoo ummata keenya biraan gahuu danda'u yoo ummanni oromoo keenya bakkatti diimtuu san tuqee fi qubaan tuqee bakka qubaa san tuqee hordoftoota kiyya laayikii yoo gootan maalifi jennaanin ummata bira gahaa faca'ee dafee oromoo teenya bira gahaa kanaafi faayidaan laayikiin qabdu walumaan gahuudha viidiyoo kana qoodudha yookiin raabsuu isa jedhamu san argitanii video kana raabsuudha kanaaf like goone video kana raabsine oromoo teenan haa geennu maalif jennaanin ogummaan kuni kan nu fayyadu waan ta'eef hundi keenya shaakallee haaluma salphaa taheen mana keenyatti akkamitti ogummaa fakkeenyaaf shamarran hedduun hin jaalannaa hin hawwinaa waan kana jechuudha namoota hedduu beekaa kan yoo godhatan godhachuu hawwan garuu godhachuu hin dandeenye akkasuma mootu namnummaa maallaqaan dhufee namaa godhu sunu kan irraa fagoo tahee dhufee namaa godhuu hin dandeenye kana har'a hambisuuf jecha ani yaalii kana kan godhee fi akkasuma mootu qooda kana kan qabadhee isinii dhufe kunoo haaluma salphaadhaan harka irrattis isin mul'isee waraqaa irrattis isin mul'isee guyyaa biraa ammoo haaluma wal fakkaatuun barbaanne qubeen jechuudha qubee nama jaalannu nama barbaannutiin akkamitti akka hinna harka irra kaafannu kunoo haaluma salphaadhaan jechuudha